kabajamtoota daawwattoota TV Fayyinaa seenaa dargaggeessa Assabaa Hulluuqaa gara biyya Arabaatti godaanee haala rakkisaa isa mudateef Waaqayyo haala ajaa'ibsiisaan rakkoo keessaa isa dabarsuu isaa kutaa tokkoffaa keessatti ilaalleerra. Kutaa lamaffaa keessattis rakkoo guddaa biroo galaana qixa lamaanitti isa mudate irraa ka'uun seenaa itti aanusniif himuufan jira. Seenaa ajaa'ibsiisaa kana dhaga'uuf nu hordofa. Assabaaf imaltoonni safaan jiran hundi muddama guddaa keessa galaniiru. Sababiin isaas daqiiqaa muraasa booda dooniin isaan qabatee jiru akka galagaluuf jiru himamaa jira. Yaaliin danda'amu hundi godhamees abdiin dhibeera. Assabaanis ta'e imaltoota sanatti doonii balbala isaanii irraa akka geessee jirtu hubataniiru. Du'a iddoo maleef yeroo malee isaan mudate kana jalaa isaan baasuu kan danda'u Waaqa Abrahaam, kan Yisihaaq, kan Yaaqoobiif isa afaan leencaa Daani'elin oolche ta'uu qaba. Namni Waaqa kanatti amane waammachuu danda'es ni oola. Sanyii Abrahaam leenca Yihudaa kan ta'e Yesuusitti namni amanee jiru namni tokko argamnaan dooniin kun sababii nama kanaan galagaluus ni oolti. Imaltoota 270 ta'an keessa namni maqaa Yesuus waammatee kadhatu tokko argameera. Innis Assabaadha. Muddama kana gidduuttis Assabaaf yaanni akka dhufeefii dubbata. Zayita dibataa waldaa Fayyinaa irraa argameen karaa irra adeemaa dhufeen irratti waan ta'e yaadate. Haa ta'u garuu Assabaan karaa itti siqee mootorichatti zayita dibataa naqu dhabe. Shufeericha waameetti kennuufis akka kootti yoo amanuu baate jechuunis namicha shakke. Dhumarratti murtoo biraa murteesse. Isa amaneef waan hundumtuu waan danda'amuuf kallattii irra jiruun galaanicha irratti ajaja baase. Akkas jedhe, ati yaa bishaan nanaa karaa barbaaddeen zayita dibataa kana gara mootora doonii kanaatti geessi jechuun zayita dibataa maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu jechuun zayita dibataa waldaa Fayyinaa irraa qabatee jiru itti naqe. Yaa bishaan na jala deemtu kana karaa barbaadde deemi mootora kana bira geessi zayitii kana maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluutiin jedheen al sadii miiluma koo jalatti asii gad borsaa keessaa baaseen marsaa sadii gulantaa sadii darbee daqiiqaa shanitun tureen mootorri kun dudududududureessuutti ka'e. Sana booda bishaanichis akkuma ajajame gochuun mootorichi socho'uu dide ture. Daqiiqaa sadii osoo hin guutin socho'ee adeemuuf dirqame. Sana booda hunduu gammadee ilaa ilallaa jechuu yoo baayisu Assabaanis isa kana godhe waan beekuuf Yesuus jechuun karaa isaa galateeffachuu jalqabe. Yaa Waaqayyo naaf rakkina malee sakaaniif ati anaan hojiidhaaf na fiddee jedhee tan galateeffachaa isaan yaa Rabbi yaa Allah jedhan Yesuus Kiristoos jechaan adeemachi keessa. Maali Yesuus kee jedhanii namoonni baay'een na dhidhiibu'an hin dhaga'u nan galateeffadha Waaqayyoon. Kana booda amma otoo na ajjeesan illee sila Yesuus na wajjin hojjete waan ta'eef yoo foon kollee du'ee hafuurri koo si biradha nan boqodha jedheetan gammachuutti ka'e keessi ko. Assabaan namoonni isa waliin jiran hundi akka inni maqaa Yesuus dha'uu hin feene osoo beekuu maqaa Yesuus waamuuf dirqameera. Yoon ajjeesanis lubbuun koo Yesuus bira deemti jechuun murteessee maqaa Yesuus dha'uu warra hin feene gidduutti ifatti waamuuf hin saalfanne. Haala kanaan namoonni 270 ta'an du'a isaan marsee ture jalaa bahuun nagaan cehuu danda'aniiru. Amma garuu yaa Yaaqoob, yaa Israa'el, Waaqayyo inni si uume, inni si tolches, ani si fureera. Hin sodaatin, ati kan kooti jedhe. Maqaa keetiin si waameera. Yommuu ati bishaan keessa deemtu, ani si wajjinan jira. Yommuu ati bishaan keessa ceetus, bishaan si fudhatee hin badu. Ibidda keessa yommuu darbitu hin gubattu. Arrabni ibiddaas hin qabatu. Isaayyaas 43:1-2. Sagalichi jiraataadha. Humna hojjetuuf keessaa qaba.
arras borus akkuma kaleessaatti ni hojjeta. Erga cehanii boodas lafa gogaa Yemen keessa adeemsa eegalan. Haa ta'u garuu qorumsi godaansa lafa gogaa keessaan gara biyya ormaatti godaanamu kun tokko lamaan kan dhumu miti. Qorumsa tokkorraa tokkotti kan nama dabarsudha. Adeemsa lafa gogaa Yemen keessa adeemamu kunis akka kanaan dura gareen baay'atanii kan adeeman miti. Bakki isaa sodaachisaadha. Saamtotaaf kan nama saaxilu waan ta'eef namoota muraasaan gareen wal hiruun namoota karaa beekaniin kan deemamudha. Sababiin isaas saamtonni baay'inaan waan jiraniif. Assabaan akka jedhutti dallalaan isaan dursii fide isa faana adeemuu akka eegale dubbata. Haa ta'u garuu waan sodaatan isaaniif hin oolle. Karaa osoo adeemaa jiranii saamtonni qawwee hidhatanii jiran isaan qabatan. Akkuma amala isaanii wayyaa irraa baasanii reebuun qarshii gaafachuutti ka'ani. Saamtonni kunis namoota harka isaanii galan gara jabeenyaan akka malee gidu. Kana booda ani gaafa na fattashan guutummaa caamman irraa baasanii uffatan irraa baasanii paantiin irraa baasanii gaafa na fattashan kuni maadha naan jedhan. Qoricha madaadhaan jedheen. Dibatattiin kun maalidha naan jedhan. Qodaa ishee keessa waan xiqqoo jira. Kana booda kun qoricha madaadha madaafan kaawwadhe jennaan isaan yaadaan nutti akka warra sanaa yaadaan hin qabne akkasumatti bakka furan borsaa kochina irraa furan dookumenteechi irraa furan hundumaa isaatti kaa'anii deebanii jilbeeffaru naan jedhan. Anis akkuma warra kaanii reebamuttan ka'e. Silkii mi naan jedhan. Silkii nan himee obboleettiin koo baay'ee bakka siqaayii guddaa keessa galtee eessaan fida birrii 30 takkaatti naan jettee bakka gin akka nabdiin kutanneef bakka qoy nan barbaada jette baay'een dhaga'amu sagalee ishee bakka ciccita biyyalaadha waan ta'eef. Amma kanarra dheetanan lammata deebisee jetti sin bilbilee torbee tokko guutuu achitti reebamee dugdi koo caccabee tokkoon kun jiru. Torbee tokko erga gidirfamee booda garuu gaaf tokko osoo mana fincaanii deemaa jiru akkaataa itti Waaqayyo isa oolche yaadachuun fala barbaadutti ka'e. Mana fincaanii keessa galuun Waaqayyo inni bubbee ifatee doonii liqqifamuuf turte haala ajaa'ibsiisaan isaaf namoota isa waliin turan du'a oolche ammas na oolche jechuun amanate. Zayita dibataa xiqqoo harka isaarra jirus qaama isaa hundaatti tirriitachuun namoota qawwee jahan isa eegan duraa bahee adeemuuf murteesse. Kun murtoo cimaa amantii guddaa gaafatudha. Waaqayyo na oolcha jedhanii du'atti adeemuunis salphaa miti. Assabaan yoon du'es lubbuu koo adaraa jechuun Waaqayyoon kadhate. Sana booda gidduu isaanii bahee adeemuuf murteesse. Akkuma jedhes namoota 6 qawwee qabatanii isa eegan gidduu fiigee bahe. Isaanis isa hordofuun itti dhukaasuu eegalan. Wayita itti dhukaasanis garuu rasaasni isa dhahuu hin dandeenye. Faana fiiguun hinuma dhukaasu isa dhahuu hin dandeenye. Osoo ari'aniis dadhaban. Sana boodas na biraa hafan jedha Assabaan. Achumaan guyyaa tokko shintibeetii nu baasanii shintibeetii bahee gaafan deebi'u yaanni naa dhufe. Ani meeshaa waraanaa ammana guddatu kana tuun baadhee jiru zayitii kana. Meeshaa waraanaa ammana gaachana ammana ka'u baadheetuun jiru laga galaana amma kanaa na ceesise. Motora tekinooloojiin guddaan hojjetame isa kanaa ol ta'e hojjechiise. Dooktera ta'ee namoota baay'ee karaa irratti fayyise. Har'a maaf iddoo kana nan baasu jedhee nama nemas. Caccabeen jira fiiguu hin danda'u. Lafaa ka'uu hin danda'u miilli koo jalli dhumeera dugdi koo reebamee dhumeera. Amma amantiidhumaan shintibeetii bahee gaafan deebu namni 6 qawwee qabatanii akkana fuuldura kutaa'u turan balbalarra.
yoon isaan kana ilaalu isaan kun na ajjeesu yoon lafa kanaa ka'e. Garuu hin jedhe yaa Waaqayyoon jedhe ati ani siinis abbaa kos ganee biyyaa ba'eera. Phexrosiyyuu si ganee garuu ati taraaramte. Ani si garuu ko beekeera. Ati garuu humna keetiin na wajjin turte, na wajjin hojjechaa turte. Ammas zayitii kana amma keessatti hafte nan dibadha. Zayitii kana immoo akka nama madaatti dibatuutti nan dibadha. Fuulli koo mammadaa'eera gasuma gaafa na si ka'e. Zayitii kana immoo nan dibadha. Na baafta iddoo kanaa dheetan amanee 99 dhibba keessaa parsantii tokko yoon du'e lubbuun koo kan keete amaneera malee 99 akkam ba'utti amaneera. Kana booda kee zayitii sana diddibadheetuman asumaa duuba koo galagalee sodaachuu waa'ee qawwee ilaaluu waa tokko fuula koo duran jiru asumaan achanitti kute balbala banatee inni tokko shinti beeti ba'eera. Kana booda jarri kun naasuudhaan qabaman ta'ee waan isaan ta'an hin beeku. Qawwee tokkosu malee qawwee isaan tokko san nan dha'u. Kana booda qawwee 5 nan dhagaa duydi koo caccabee sin fayyee annan fiigaa fiiguutu hin ta'in akka joo biraatti tan balali'an ture. Na inuman fiiga ginnaatti akkas fakkaata ture. Dhumarrattis milikkitaaf xiyyitiin tokko xiqqoo akka isa sharafte dubbata. Asabaan karaa baay'ee fiiguun namoota isa ajjeesuuf turan jalaa erga bahee booda dadhabee gaara jala bule. Baay'ee dadhabee waan tureefis akkasumas bakki xiyyitiin isa sharaftes dhiigee waan tureef ka'uu dadhabee achuma soo ciisuu re'een baala nyaattu tokko gaara jalatti asii gad na argitee baqattee yoo adeemtu ijoollonni dhufanii asii gad na laaluun baa isaanitti himanii jedha Asaba. Achuma tulluurraa gaafan taa'u miilli koos jilbi koos wanti hundumtu bakka sodaarraan kan ka'e raafamarraan kan ka'e hin hollata ture taa'uu dadhabeen gangaladhee allayyaa gajjallaa keessa jiru bu'e. Achuma keessa bu'ee gaafa sana lafti hin bari'ee ganama qa'ee yoon akkas lafa laalu iddoon dura ture hin jiru akka abjuutti nuuf arge. As ol ilaallaan gadi ilaallaan lafti gammoojjiidha. Gammoojjii badaa keessa jira. Kana booda yoon ilaalu ofirraa akkatti bookeen natti ursa dhayna'u kana sama madaa'ee ani lafa fiigeera. Baraa keessa hin jiru, homtuu hin jiru, manni hin jiru, namni hin jiru, bineensi illee hin jiru achi keessa. Kana booda achuma ka'ee adeema waan jedhu hin dadhabe miilli koo kun dhiigeera jalli isaa cirracharran fi caammaan qabu caammaa achitti narraa baasanii jiru siluma. Kana booda baay'ee dadhabee achuman ciisaa guyyaa keessaa naannoo sa'aatii 9 wayitti sa'aatiin irra jirtee wanti taate malee ishee yoo laalu sa'aatii 9 wayidheera. Yoo laalu re'een tokko gararraa kootii dhuftee muka akka laaftuu lafarratti gadi laxxafamtee jirtu tokko yaabbattee utuu mukicha nyaatiin gad na ilaaltu turte. Gaafa na ilaaltu na baqattee baddee ijoolleen lama duubaan ijoollee Arabaati warra Yemenii dhufanii oo jedhaniitu waan afaan Arabaati waan baay'ee dudubbatanii baqatanii badan. Gaafa baqatan dhaqanii abbaa isaanii fidanii dhufan. Abbaan isaanis qawwee fidee dhufuun shororkeessaadha naan sehee na rukuchuuf haala mijeeffate. Gidduutti garuu haala koo ilaalee naaf gadde jedha. Itoophiyaa jedhee natti dubbate. Anis deebiseen Itoophiyaa jedheeni. Sana booda ilma isaa isa hangafaa waamee dhagna koo isa foolii godhatee ture osoo na hin jibbin namichi ofitti na simatee dhiiga koo narraa dhiquun na kunuunsan kan jedhu Asabaan Waaqayyo isaan biratti fudhatama naaf kenneera. Isaan birattis akkan jaallatamu danda'eera jechuun oolmaa Waaqayyoo gammachuun ibseera. Isaan egaa shabbaarii wayii immoo attu wayiitti dhufee lafa kana taa'anii abbaa isaanii gaafa hidhanii dhufan afaan irra buufatee qawwee isaa dhukaasuuf wayii na ajjeesuudhaaf gaafa dhufu tulluu sanarra dhaabatee gadi ilaala ture alaammatee gaafa ilaalu ittuma siqaa hoo jedhee anta Itoophiyaa naan jedhe akkasumatti fuula koo ilaalee anta Itoophiyaan jedhe Itoophiyaa sanirra Itoophiyaan jedhe. Kana booda laa illallah jedhee qawwee isaa afaan irra buufate afaan irraa deebiseet kootu qabeedhee afaan isaaniitiin mucaasa akkan gafaa qabsiiseet anaan akkatti ol na qabanii dhiigadha inni koo kumbichaan isa wanti kun irratti dhiige achi keessa bookeen natti ursite maal jedhe qaamni koo na jaagin halagaa firanaaf godhe Waaqayyo achi iddoo sanatti. Inni koo dhiigaan wayimmoo turtiidhaan bookeedhaan haa jaa'u malee
dibati zayitii sun naannoo urgeesseera lagaa biratti galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkan jaallatamu godhe namichi kun ana nama baay'ee ofii kollee ofitti nama ajaaye inni irra dhangala'ee namichi kun gaafa na hammatee gara mana isaa geessu naan baay'ee na ajaa'iba Waaqayyoon galateeffachaa na deema ture. Yeroo muraasaaf erga mana namticha Yemen keessatti kunuunfamee booda achii adeemuuf akka fedhu isaanitti hime. Namichi Yemen sunis Asabaa harka duwwaa hin gaggeessine birrii 13,000 kennuun isa gaggeesse. Haala kanaan gara ijoollee Oromootti akka dabalame dubbata. Haa ta'u garuu ijoolleen Oromoo achi jiranis hordoftoota amantii Musliimaa waan ta'aniif isaan gidduutti wayita Yesuus na fayyise jedhee dubbatu maqaa Yesuus isaan biratti akka hin dhoofneef isa dhorkan. Innis maqaa Yesuus dha'uu hin dhiisu isiniin dhiisa malee jechuun isaanitti dubbate. Booda garuu ijoollonni Oromoo kun isaaf oo'uun akka isa deeggaran dubbata. Kanaaf achumaa ka'ee namichi qoricha baay'eetti naa goggodhe didee amma immoo waaqachi na baasu dhagaa amma nu deessa malee qaamni kun hin dhiita'ee karaa jilba koof karaa koomee koo jalaa mala'uu jalqabe. Kana booda karaa jilba koos hin malaa karaa jalaas hin malaa ani Ingiliffaan namni Ingiliffa beeku naannoo kana jira ano deemuun barbaada bakka jedhee tan namichatti dubbadhan ture na. Kana booda Ingilish innaan inni baay'ee bakka nama Ingiliffa beeku tokko hin barata motoraan deemee barata naannoo isaaniitti dhaqee fidee dhufe Ingiliffaan amma hin danda'e duukaa odeessee deemuu akka hin barbaadutti madhee bakka erga akkas ta'e mucaan jaallatamaan kun asitti du'uun qabu gara mana yaalaa adeemu jedheet kan baay'ee na ajaa'ibu keessa maallaqa birrii Yemanii birrii 13,000 birrii 10,000 yaalaaf haa godhatu. Birrii 3,000 immoo bishaan ittiin haa dhugu jedheet mucaa kanatti ashagee suura silkii isaa irratti barreessee gaafa mucaa kanatti kennuun argan ture. Mucaan kun naqatee magaalaa xiqqoo tokkotu jirti makiinaa na yaabsisee birrii sanas poostaa sanas akkasumatti natti kenne kana keessaa birrii 10,000 birrii mana yaalaa godhattaa tiraanspoortisii kaffalleerra birrii 3,000 immoo ittiin karaatti nyaachaa waan tokko dhugaa deeminaan jedhee na biraa deemu. Gaafa na biraa deemu magaalaan ni jedhe sun magaalaa Adanidha Yemen keessa dhaqatee giddugala ijoollee Oromoo Itoophiyaa bakka Itoophiyaa guutuu beerasabiin Itoophiyaa achi jirachuuf hin danda'amu. Amaarri iddoo tokko Tigireen iddoo tokko Guraageen Walaayittaan iddoo tokko naannee ta'a dhaqatee ati Oromoodha miti jennaan Oromoodha jedhe gara Oromootti na dabale. Kana booda amma gaa ati fayyiteetta nu bira ga'uun kee fayyinadhaati fayyiteettaati jennaan ani silumaa fayyeera Yesuus tuna fayyiseen Yesuus kemmoo gate achi boo Yesuus kemmoo fiddee dhuftee naan jedhan. Yesuusin hin gatu yoo barbaadan na gataa malee Yesuus hin gatuurra sin hin gatuu wayyasumatti. Ijoolleen sunis qaama kolaalanii dumasaa gara hospitaala na geessan. Qayi masqalitti gaafa na geessan qayi masqal hospitaala mootummaa geessaa malee as iddoo ciisichaa hin qabnu jedhan. Iddoo ciisichaa hin qabnu naan achuma fuudhanii na geessanii ijoolleen sun tun hin beekin maallaqa ka ofiisaanii ka hojjetan kaan kadhatanii maallaqa qarshii 10,000 walitti qabanii ofiisaanis itti dabalanii gara hospitaala na geessanii achi torbee lama nan ciisee torbee lama booda deddeebi'aa iddoo ijoollee sana ciisaa marfee fudhachaa qoricha liqimsaa achumaatuman deddeebi'uu nan fayyee qaamni koo guutummaan qaama koo fayyee achumaan deebeen obboleettii koo kan as jirtutti bilbilee achumaanis obboleettiin isaa du'eera jettee abdii kutattee turtes bilbilaan arguu danda'eera. Asabaan Yemen irraa gara biyya Suuditti hojii hojjechuuf imala eegale. Daangaa Suudin meeshaa waraanaa ofiin dhuka'uun haaxiramee jirus nagaan darbuun Suudin gahuu danda'eera. Asabaan namoota isa waliin imala eegalan 270 keessaa tokkollee hin argine. Kaan du'aan kaan immoo hidhaan biraa akka hafan ibsee jira. Suudii keessatti guyyaa 19 akka hojjeteen mootummaa biyyichaan biyya sana akka gadhiisaniif dirqama baaseen karaa mootummaa Itoophiyaa carraa biyyatti deebi'uu argachuu isaaf akka gammade himee jira. Waaqayyoonis yoo nagaan biyyatti na galchiteef
xiyyaara irraa akkuman bu'een jilbeeffadheen siif galata galcha. Sababii kanaafis jedha Asabaan miilli isaa adeemuu akka dide dubbata. Asabaanis isa dubbatee ture yaadachuun waldaa ifa fayyinaa bakka itti dibata zayitaa argate sana adeemuun saba fuulduratti dhugaa nan baha jechuun kadhate. Akkuma kadhateenis miilli isaa hiikame. Haala kanaanis dhugaa ba'umsa ajaa'ibsiisaa kana TV fayyinaaf kenneera. Mootummaan kan Itoophiyaa uummata koo gara biyyaatti adeeman kan paaspoortii hin qabne guyyaa 30 jedhee labsiin ba'e. Guyyaa 90 labsiin ba'e ji'a 3 kana keessatti yoon deebitan ta'e kana achitti gaafatamummaa sinirraan qabu kan jedhu mootummaa Itoophiyaa irraa gaafa ba'u Suudiidhaa, Dubaayiidhaa isaan kun biyyoota Arabaa keessa kan jiran hundumtuu gaggeessuu jalqaban. Amma adeemanii mana keessa fattashanii baasuu jalqaban dhiiras dubartis. Gaafa baasanii anaan qabanii gara buufata xiyyaaraa kan Suudiitti na darban. Anaanis na qaban iddoo hojiiti. Gaafa na qaban ani Waaqayyoon jedhe kanan dumaayu darbeera. Ergan kanan dumaa darbee anammayyuu keessi koo hin naafu biyya kanatti hafee sooroma miti kanan barbaadu. Gaafa gara biyya kootti gaafa nagaamaan bu'ee xiyyaararraa boolee ga'ee siif jilbeeffadheetan fuula sabaa duratti saalfii tokko malee xiyyaarumarraa gaafan bu'u siif jilbeeffadheen galata siif galchaa. Gaafan jedhu xiyyaararraa dhufeetuman nagaadhaan bu'e. Naannoo sa'aatii 7 gara 8tti xiyyaara keessaa bu'ee asii gaafan bu'u federaalli Itoophiyaa kun ajjabee ta'a boolee keessa. Ammoo deebeen isan sila waadaa galee sodaa keessa galee yoon asitti jilbeeffadhe kun waa gochuuf jedhee asitti na dha'uu kan jedhu sodaadheetan deebee irraanfadhe dhuga ba'umsa kufan balbala irra ga'ee miilli konni duraan fayye deebee na waraanutti ga'e. Lakkaa anachitti dhugaan sii ba'a gaafan xiyyaararraa bu'u kan jedhu immoo keessa koo dhufe Hafuurri Qulqulluun keessa koo fide. Amma yaa Waaqayyo socho'uu dadhabee gamma miilli konni bitaan kun akkuma sila ta'e ta'e yaa Waaqayyo ani waldaa ifa fayyinaattan zayitii kana sachiin fudhadhe fayyina kana sachittan arge ani asii ba'ee achittan dhugaa sii ba'a yoo fedha kee ta'e naaf haa fayyu miilli koo kun hin jedheen. Kanuma booda daqiiqaa tokkoon turre Waaqayyoon argaa miilli koo kun socho'uu jalqabe. Akkuma Asabaa rakkina keessa jiran jalaa ba'uuf iddoo Waaqayyo isaan hin barbaannetti kan godaanaa jiran hedduu ta'uu danda'u. Yeroo Waaqayyoof iddoo Waaqayyo nama hin barbaannetti argamuun gatii hin barbaachisne akka nama kaffalchiisu dhugaa ba'umsa kanarraa hubachuun ni danda'ama. Jaallatamtoota daawwattoota TV fayyinaa jireenya keenya keessatti rakkinniif qorumsi baay'ate jechuun Waaqayyo nu irraanfateera nu wajjin hin jiru jechuu miti. Dhugaa ba'umsa ajaa'ibsiisaa kanarraas wanti hubatamu wanti baratamu kana.